fayyadu fisis fayyadu fidii kottu anin beekure waan fakkeenyaa fi yoon gorsa sin gorsa jedhe amma fakkeenyaaf namni bu'aa ba'ii dabarseerraa jireenyuma duraan dabarseerraa waanuma dabarsee waanuma dhalatee hagaarraa addunyaa kanarra jiraateerraa waan tokko waan isa mudateerraa kaasee nama gorsa yeroo nama gorsu teetuun beektu naan jedhu maaliin godha uummata akkanaati wajjiniin akkamitti uummata jechuudha gorsa namaa dhaggeeffatee 10 keessaa tokko fudhatu miti kan na jala yaa'u teetuun beektu deemasii kan naan jedhu qofa kanaafuu gorsas nan dhiise yoon gorsasi maalaadha ishee nu gorsiti ishee maal caaltee nu gorsitati eenyu taatee nu gorsitaa jedhu kana barrakkoon dhugaadhaan kiyyayyuun beekuwan akkamitti nama gorsa mubeenii akka adabbii Idris garaatti nyaanne itti himi piliisii itti himeen dadhabe wallaahi ani waan baay'ee sirraa baree dhugaadha namoonni baratanu hin jiru 10 keessaa tokko fudhatanii galatoomi kan naan jedhanu hin jiru hanqoosaa nama fakkeessee yeroo naal tokko gorsa gorsu jechuudha ammas waa'ee jaalalaarraa jechuudha fakkeenyaaf jaalala keessatti namni yeroo miidhame ammas akkaataa itti jaarsa ofii qabatanu akkaataa itti abbaa manaa wajjin jiraatanu yookaan immoo fiqranyaa tokko gaafa dhaqanii wal jaallatan akkamitti akka wajjin jiraachuu qabanu yeroo nan dubbadhe of jajuu dhufte waa'ee jaalala siinutti muu dhufte waa'ee jaarsa nutti ሙልፍቴ ጀ ይሄ ችግር ነው ይሄ በጣም ትልቅ ካንሰር ነው ወላሂ ረኮ ጉዶ ኩን ዋን መንዱበድ ወላሌ እሺ በዱ ሚዲያራ ዲሱ ላይቪ ከና ዱፌቱ ማከነ ማጀቹዳ አስራት ጠበቹ ዲሱ ይሄ እኮ ነው በቃ ማፍርማን ጅሩ ከና ቆፋ በዱ ሞ እንደንደዋን ማሊ ፈከተ ኢምቤቱ ስኑ ዮን ሚዲያ ራበዴ balleessine kanaan jettu ammas warrumti komentii barreessitan kun warra jaallatan immoo hin baddee eessa baddee hin badinii kottu dhugaa keeti wallaahi tokkummaa ani duraan eeruma hin fedhu garuu silaalee eeruma hawwee ara bismillah kunoo akkatti yeroo immoo namaa moodel taatanii namni isin laalee waan gaarii tokko hawwu baay'izawee taphadhu fataa jedhee ofirraa lubbuu galatooma warra akkasitti na hubattan thank you so much amma fakkeenyaaf munaan kun silaalee heeruma hawwee jechuun ani karaa keeriitti nama waame jechuudha biyaansi nama 130 na jala jiru keessaa nama tokko karaa keeriitti waame jechuun anaaf jechuudha galata guddaadha anaaf ittiin boona bakka maaliifi dhugumatti lakkaa imbeetan isinu bultiin imaana walakkaa guuta imbeetanii mittidaara halaalaan bultii qabachuun imaana keessa walakkaa guutaa jedha kana shari'aa jedhe anaa miti nama karaa kayrii kanatti immoo nama waame jechuun bakka amma obboleettii qabdaata akka keetii natti kennita obboleettii lalasaf wallaahi obboleettii tokkittiin qaban ture isiinuu eerumte kan biraa heerumii dhirsa namaa galchii dhirsa namaa miti kun dhirsa kiyya dhuunfaati hin maalat no komentii sakkanaatu dubbii fi daqaalaa achumaan an malsii deebisaa achumaan jammaru jechuudha dhugaa keetii wallaahi inna kanaafin waa'ee dhimma dhuunfaa kiyyarraa dubbadha malee anuuf jajuu fi miti akkatti wal hubataa deemuun gaariidha shi na hubadhaa taraduun piliis taraduun ana nan jaallatinaa yoo barbaaddan na jibbaa garuu na hubadhaa bakka mucattiin kun kanaafiin jedhina yoo waa dubbadhe nama golgitii dubbiin nama tuttuqxii akkas jettii daayirekti nama tuttuqxu isiin garuu dubbiidhaan nama tuttuqxii in jedhina akka nama durbummaa qabatee heerumee si godhaayi inde sila durbummaan jira zamana kana hin jiru bar kallaqamuudhuma afee bar reediin meetii reediin hin jiru ana jira kallaqamuu afeeraa sabbar zeenaa hin jiru yeruma dhalatu namni hin qabu amma gaafadha abbaa barbaadan dawwalaati biyyattis Itoophiyaa gaafadha Itoophiyaa yoo hin jiru jedhani kallaqamuudhuma afee jedhani wantichi yeruma dhalatan duwwaa dhalachuu jammaran innaa kan koo haaraadha moore innaa birqinoo ay lakkii dhiisaa deemi lulluuqiin geesse wallaahi warra durbummaa qaba 10 jara hamma keetiin gaan subhaanallah Allah subhaanallah rabbi si aqajeelchu yaa siiduna amma kan akkas jedhu sidhamu
bakka fuudha dhaabnaa akkas taanaanii. Meeti jechuun maal jechuudha? Meeti jechuun meerree jechuudha. Meerree jechuudha. Meeti. Ijoollee akkas jechuun meeti jechuun meeti jechuun meerree yookaan weyn jechuun. Weyn jetti Arabni. Seen jetti ammas Arabiffaan. Where are you jetti Ingiliffaan. Where are you jechuun eessa jirta jechuudha lakka. Where jechuudha. Where Ingiliffaan. Akkasii Akliima maqaa kee kana jaalladhee du'ee jechuudha. Yaa Rabbi intala durbanaa kenni dura yeroon ilmoo da'e. Durbanaa kenni akkan Akliimaatti moggaafadhu maqaa kana dhagahee hin beeku isuma dhuguma. Awwal marraa mucattii kanarraan arge. Akliima. Das na jedhee maqichi. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Ani qaba hin sobiin qabaanaa reeditti si heerumsiisaa iyyuu isa narraa dhabe sirraa argatu si duukaa yeroo dhufuu fi nan simattu kottaa wallaahi ingilishii baay'ee beektaa irraa haasa'ii bee ingiliffa haasa'een dadhabe bar narkatti qabani akkasii miti akkas jedhanii sirreeffamni baay'ennaan haa salphataan jira jedheen dhiisee bar ingiliffa. Mucattiin kun qaba jette obsituun kun dhuftee reeditti heerumtu. Maal jettu subhaanallah reediin abbaa daa'imaati barii maal rakkoo qaban dee maal namni daa'ima qabu jaartii fuuchuu hin danda'u jedhanii min ችግር አለው maal jechuudha. Daa'ima jechuun harka isaa qunxurattee dhalatte seetamoo harka isaa irraa murtee baate seetamoo yookaan miilla isaa irraa murtee baate seeta. Daa'imni dhalatee reediin garuu amma saafiyaan isaa guutuudha. Silazii gaaf namni tokko gaafa ilmoo dhalu akaala godoloo ta'a jechuu seetumoo akkasitti namni yaadu sin jira. Wallahi lazim nam tokko gaafa ilmoo dhalu waan akaala godoloo ta'u itti kan itti fakkaatu sin jira. Wallahi lazim waan inni harka tokko dhabu yookaan miila tokko dhabu yookaan ija isaa tokko dhabu yookaan funyaan tokko waan akkasii bakka akaalii isaa tokko agoddoltee waan dhalattu itti fakkaata nam tokko tokko. No akkasii miti. Ilmoo 10 dhalee 12 dhalee namni sun namuma sana please reediidhaan nambar Muhammad naaf ergi jedhiin yadara. Muhammad kam? Ay keessa beekte jechuudha amma kun tokko miti 10 haa qabaatu rabbi waliin umrii dheeressu waliin telefoonii jedhanii keessa raafuuna bakka. Okay look the mother ingiliffaan isinii tarrata ingiliff look the mother foot intala foot jedha ingiliffaan. Look the mother intala foot akkas jechuun haadha laalii intala fuudhii jechuudha. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanaafu jira wallahi alhamdulillah rakkoo qabu jechuudha. Reediin abbaa ilmaa yoo ta'es koppilinkii godhaa reedii naaf fidi bakka galgalaa. Era lakkibbo ati waan sana qaba erga jettee namma qalbiin kiyya sirra buutee jirti jaarsi kiyya dirqama si fuuchuu qaba waan ta'eefi amma sheer godhaa fidaa reedii hundi keessa sheer itti godhaa maaltu jira jedhee fiigee dhufu anamma yoon sheer itti godhe nufu maaliifi baree jira bakka akkan isa gowwoomsu yeroo baay'ee sheer itti godhee yeroo inni dhufu zimmedhee haasaa ta'e amma reedii wal si barsiisee jechuudha. Waliin dubbadhaatiif xadhaa maal jechuudha. Anarraan arganne amma sirraa argatee gammadu bakka dubartiin jaarsa si jaallattu jechuudha. Dubartiin haga dhumaa jechuudha. Overii jaallattu yoo dhugumatti hin jaallatti ta'e jaartiitti fuuchuudha hin jenne. Isa gochuuf ani sin jaalladha. Rabbiin isina jaallatu ana jaalatte jechuudha. Warri cal'istanii jaalala namaa kennitan saadi hin taanu maa booddee maal rakkoo qaba shari'aa afur jedhe bar reediin haga afur fuudhu singil no ችግር የለውም. Alhamdulillah. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Jirta alhamdulillah siin man beeku moo haaraadha kun? Okay haaraa kun. Saniif jechuudha. ችግር የለውም. haga afur fuudhu singil no mucaan. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Nagaa wallahi alhamdulillah. Shulluqa yaa bonamni maqaan ima moggaafata. Amma shulluqaan kun maali? Shulluqa shaambaadha. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh.
ما شاء الله دماشي سجالنا والله فترين هنجيني هاي فاتي إنو مرات تندقا قالتو ما عندي كيساني والله لازم أفترق هجرة أفتر أما كورنا نقرأ ما كنا أفتر كدراني سنتي وان باي در الدرة أفتر قسميك أو الجنة كمولي سني الرمالي في دبيلا دبيتو نتجرا